እኔ አሁን ባለ ግምገማ አሁን ያለው ስርዓት ካለፈው የ27 ዓመት ስርዓትም በብዙ መመዘኛዎች የባሰ ለምሳሌ ያለፈው የ27 ዓመት መንግስት የፓርቲ አባላትን መሪዎችን ያስራል ግን ምርጫ እንዳይወዳደሩ ብሎ አስቀድሞ የፓርቲ መሪዎችን የሚያስር መንግስት አልነበር ፓርቲዎችን አባሎቻቸውን በማሰር ቢሮዎቻቸውን በመዝጋት ያዳክማል የቀድሞ ስርዓት ነገር ግን ጭራሽ ሰርቲፊኬታቸውን ከህጋዊነት የሚሰርዝ አልነበር አሁን የታየው ግን ገና ወደ ምርጫ ከመገባቱ በፊት የፓርቲ መሪዎችን አስቀድሞ ማሰር የፓርቲዎችን ህልውና ከምርጫ ቦርድ መሰረዝ ነው የታየው ሌላው ምንድነው ብዙ ስም የማጥፋት ፕሮፓጋንዳ ባለፈው መንግስት ይነዛ ነበር ግን ያ ፕሮፓጋንዳ በኢትዮጵያ ቴሌቪዥን በፋና በዋልታ ነበር የሚካሄደው የአሁኑ መንግስት ግን በከፍተኛ ደረጃ በሶሻል ሚዲያ ደንበኛ የሆነ የስም አጥፊ ሰራዊት አሰማርቶ ከፍተኛ የሆነ ስም የማጥፋት ዘመቻ የማስፈራራት ዘመቻ የሚያካሂድበት ሁኔታ ነው የተፈጠረው እዚህ ቁጭ ብሎ 97 ላይ እንዳደረገው ህልማችንን እንዳጨናገፈው ህዝባችንን እንዳስፈጀው በጨቋኝ ስርዓት አሳልፎ እንደሸጠን ስንት መከራን ስንት ግፍ ነው የከፈልነው በዛ ኦኬ ነው አይደል ያን እናቃለን ያለ መሆኑ ብርቱካን ምስክር ነች ብርሃኑ ነጋ ምስክር ነው ፕሮፌሰር መስፍን ምስክር ነው ብዙ ምስክር መጣት ያስፈልጋል ይቻላል እሺ we forgive him ተተዋል ለዛ ከዛ እሱ በሰራው ስራ ማለት በሱ ክህደት በደረሰው ኪሳራ 15 ዓመት ባፈና ኖረናል ኦኬ እሱ ያራዘመውን እድሜ ለማሳጠር እሱ ያራዘመውን አውሬ ስርዓት ለማስወገድ እንደ ውሻ ተገርፈናል ኦኬ እንደዛ ሆኖ የመጣው ለውጥ መልሶ እሱ ያሸጠው እንደዛ ሆኖ በዛ ሁሉ ግፍ ውስጥ ይሄ እኛ ጊዜ ነው ይሄ this our time ኦኬ ይሄ ለውጥ የኔ ለውጥ አብይ አይደለም ምናምን ትስ አይደለም and I don't care እነዚህ ውስጥ ገባንንም አላውቅም ጀዋርንም ይባል አላውቅም ለማመገር ሳላውቅም ገዱም ይባል ሰው አላውቅም ልደቱን ደሙ ባተ agenda of godhe jira mata dure tahe jira yaada gammantana dubbacha jirun ha gammantana kenna jirun anu xiyyeeffanna kenneefi kaleefarra haasawa jirra agenda isa yaadisa kun miidiyaan cuftunuyyuu fuudhee haasawa hafarsaa jira jechuudha kanammoo lidatu ayyalo yoo biyyattuu galee qabamuu hin qabu yaadi jedhulleen hin jira yaadi yoo biyyattuu galee hidhamuuyyuu hin qabu waan jedhutu jira maybe mootummaanu sodaachisuuf malee himata isirrattu hin banu waan jedhutu jira yoo mootummaan himata isirratti hin banne lidatuun hin galu jechuudha haala gos kanaatiin yoo himatiin irrattu baname qofa galaa waan jedhu fakkaata akkas taanan ammoo yoo himatiin irrattu hin banamne hin galu jechuudha yoo himatiin irratti hin banamne hin galu jechuudha kanaaf conditionally godhe jira himati irrattu akka dubbiin sun galuu fi galuu dhabuun isaa rarraatu godhe jira lammaffaa yoo biyyattuu galeeyyuu mootummaan himachuu qaba lidatu ka jedhu anaki kiyyattu akka nam tokkotti mootummaan lidatu himatuu qaba jettanu nagaafattanan himatamuu hin qabu jedhee amana yaadi lidatu ayyaaloo jedhee yaada farra qabsoo oromootidha yaadi lidatu ayyaaloo jedhee yaada hedduu nama ummata dogongorsiisu ummataaf ummatallee walitti buusuu dandayu yaadi inni jechuun dubbata hedduun isaa yaada an akka malee balaaleffadhu yaada faallaa qabsoo oromoo qofa osoo hin taane waan common sense jedhamee yaadamullee waan hedduu waan faallessu waan diigu garuu lidatu wanni jedhu kun adda miti warri ilaalcha gos kana qabuttu jira siyaasa amaaraa keessa siyaasa Itoophiyaa keessa ilaalchi gos kanallee jiraachuu amanuu qabna ilaalchi gosa lidatuulleen ilaalcha tokko ka siyaasa Itoophiyaa keessa jiru akkuma nu ilaalcha warra lidatuutii fi warra nafxanyaa bira laallu warri ilaalcha abaa'oo laala ilaalcha waraan bilisummaa oromoo laala kanaaf nullee waan kan diinomsinee maal goone itti dullee balleessuu qabna yoo jennu isaalleen ammoo
yaada abaawootii fi woboo itti duullee balleessuu qabna jedhanii kanaan olola kan hundaayyuu oofan. Anaa kiyyattu yaadii kun cuftinu walitti dhufee mariin furachuu danda'a. Yoo mariin lan hin furanne immoo dhiphisuu danda'ama. Yaadii dubbatamuun haasamuun rakkoo wa tokko hin qabu jechuudha. Lidatuun ammaan tana duruma bakki inni dhufee ofirraa beekama. Ilaalcha nafxanyaa irraa dhufee garuu jidduutti mootummaa Abiy Ahmedii balaaleffatee gaafa waraana Tigraahii jijjiiramee ture. Gaafa Jawaar wajjin dhiyaatellee biyyattuu yaadii gara jiddu galeessa dhufuu barbaade ture. Gara jiddu galeessa dhufuun sun ammaan tanattuu faayidaa hin kennu. Jiddu galeessi sun Abiyyiidhaan fudhatamee jira jedhee waan yaaduuf naaf fakkaata yookaan waan biraa waan yaaduuf OPDO'n akka jiddu galeessa of goote gabaa argachuu fi gara Amaaraa dhufee ilaalcha warra mirgaa ilaalchi duruma qabu. Duruma gaafa qinajjitii qabu sun garasittuu deeme jechuudha. Kanaaf Lidatuu Ayyaaloo shoror keessa jedhee himatii irrattuu banamee an jechuun sirri natti hin fakkaatu akka iyyatti dhugaadha. Waan inni haasa'e hammeenya, waan inni dubbate hedduun jibbiinsa miidiyaa Itiyoo 360 sun irratti dhufe waan inni jajjadhuu fi bakka hedduutti dhufe dubbatullee na biratti jechuun hagas cufaa fudhatamallee maalillee hin qabu. Garuu nama yaadan adda nurraa ta'ee cufaayyuu siyaasa Itoophiyaa keessatti yaada yaadanii yaada ilaalchanii odoo hin taane wal dhabamsiisu wal balleessu ka jedhu kun aadaa Amaaraa irraa dhufe. Aadaa siyaasaa warraa irraa dhufe. Yaada yaadan dura dhaabbattee yaada yaadan mo'achuu osoo hin taane namni yaada sun qabu balleessina ka jedhu sun gaarii miti. Ilaalchi lidatuu kunini akka Dr. Tsaggaayeen faatii yaada yaadan rukutanii deebisanii ilaalchisa kun ilaalcha gaarii miti, ilaalchi badiiti, ilaalchi dullacha Itoophiyaa qara diigee achitti nu deebisuu barbaada jedhan sun ilaalcha gosa suni akka inni agarsiisu yaada yaadan mo'achuun yaada yaadan caaluun barbaachisa. Kanaaf Oromoon miidiyaa qabaachuu qaba. Oromoon olola qabaachuu qaba. Itoophiyaa olola bulchaa jira. Itoophiyaa mootummaan bulchaa hin jiru. Miidiyaan qaama mootummaa tokkoffaadha. Sadarkaa addunyaa birattuu afuraffaadha jennee jira. Itoophiyaa keessatti Abiy Ahmediin olola. OBN keessa jira. ETV Waalta Afaanaa suni. Amaarillee miidiyaa keessa jira. Olola waniin argaa jirru uummata guddaaf. Malee mootummaa olola kana alatti hin beeknu. Oromoon miidiyaadhaan ololaadhaan waan akkasiitiin yaada yaadan mo'achuu danda'uu qaba malee humnaanii nama yaada akkasii qabu dhabamsiisuun yaada addanurraa qabu dhabamsiisuun warrilleen ammoo gaaf biraa nama yaada addanurraa qabu Oromoo keessa Tigree keessa dhabamsiifna. Waan gosa kana keessa bahuu dadhabnee waraanni Tigraay illee sababiin itti deemee fi kana. Waraanni Tigraay sababiin dhalateef illee waan gosa kana yaada yaadan dura dhaabbanne yaada yaadan falmuu dadhabnee wal balleessina akka jennu kanattu rakkoo guddaa tahee jechuudha. An kanaa fi wanni an hubadhee wanni an beeku Lidatuu Ayyaaloo shoror keessanii wanni isa himachiisa hin jiru. Dhugaadha wanni inni godhu. Dubbiin isaa dubbii jibbiinsa hammeenya of keessaa qabdi. Hammeenya jibbiinsa of keessaa qabdi. Dubbiin isaa waan biyya diiguu danda'a waan gara of keessaa qabdi. Garuu sadarkaa warra Itiyoo 360 sun hammeenya jibbiinsa sunini yaadii Lidatuu hin geenne. Yaadii Lidatuu si jibbisiisa na jibbisiisa. Yaadii Lidatuu fokkataadha fokkataadha. Yaadii Lidatuu faallaa qabsoo Oromooti. Faallaa qabsoo Oromooti. Yaadni Lidatuu jechuun akkuma Oromoon Finfinnee marsa Oromoo marsa jedhee waan humnaatiif waan hokkaraaf jeequmsatti hin kaasu kaasaa jira. Yaadii Lidatuu ammoo akkam waa hunda si aarsuu ni mala, si dallansiisu, si jibbisiisu ni mala. Garuu yaadi kun yaada Itoophiyaa keessa jiru. Yaada yaadan mo'atta yaada yaadan irraa anta malee Lidatuu akka dhuunfattu hidhuun ajjeesuun balleessuun yaada gosa kana hin balleessitu. Yaada jechuun warri sabboonummaa Oromoo qabna dhiyeessine jedhanii kan Itoophiyaallee qabna jedhan dhiyeessanillee yaada sun walitti dhufuudhaanii wal haasa'uudhaan wal mari'achuudhaan gara jidduu keessatti dhufuudhaan furama. Gaafilee isaan kaasan sun deebisuudhaan gaafilee gosuni mootummaan furuudhaan yaada kanaa fi fala dhahuu dandeetta malee wal balleessuudhaan akkasittuu yaada furatu miti. Kanaaf waan sila amma haasamaa jiru biyyattuu galee hidhama yookaan Interpoliin akkas godha. Interpoliin waan godhu kan Interpolii olola. Kan Interpolii Ameerikaa keessatti Lidatuu wanni qabee biyya galchaa hin jiru. Yoo hin galleellee Interpoliitu fida. Warri Itiyoo 360 illee Interpoliitu akkas godha. Dhugaame sun saba. Interpoliin humna gosa kanaa hin qabu. Ameerikaan biyya bilisummaa walabummaa haasawattu amantu. Kanaaf warra gosa kanaa odoo yakkaayyoo hojjetanii galchuuf biyya deebisuun akkuma rakkisa waan taateef sunum dubbachuu barbaada. Yaadii Lidatuu akkuma jedhettu yaada fokkata, yaada sirrii hin ta'in, yaada gaarii hin ta'in, yaada nama arsuu, yaada nama dallansiisuu danda'u. Garuu wanni inni jedhe Oromiyaan ni fottoqxu. Kana jechuun hardhaa miti. Durumaadhaa kaasanii waggaa dhibbaa gamitu waraarii, ganxaay, teganxaay. Oromoo qofaa miti. Tigreellee akkas kennanii, Eertiraallee akkasuma godhanii dhiibanii deemsisanii
Oromoollee irratti waan gos kana jibbinsu gos kana facaasuun aadaa warraati. Kan ammoo seeraan to'attaa malee hidhuu miti. Yaada adda addaa kan cufayyuu uummati wal barsanii olola kijiba dhara jedhanii miidiyaadhaan saaxiluudha. Finfinneen ka akkasiiti maali jedhanii yes Finfinneen ka akkasiiti miti. Finfinneen ka Oromiyaa tahuu Oromoon tokko taatee walit dhuftee mirkaneeffachuu qabdi. Lidatuun dideefi miti. Lidat yoo nu tokkummaa qabaanne wal dhageenye woboof mootummaan waliin hojjate wanni cuftin waliin jiraatanan gaafin Oromoo kan hin deebiin hin jirtu warri waan fedhe galdahee qaba gannadiisa jedhanii yoo fedhan waan fedhan uf godhanii wama jijjiiruu hin danda'an. Kanaafuu lidatu ayyaaloti mi sodaan guddaan Oromoo ka qabsoo Oromoo ka dhufu sodaan guddaan nu keessa jira. Tokkummaa dhabuu kenna wal dhagaa'uu dhabuu kenna wal ijjeesuu wal hidhuu walirratti duuluu walii abboomuu diduu waan akkasii kana malee lidatuun miti. Inumaayyuu lidatuun waan gaarii godhe. Lidatuun gabbaahee haasawuun isaa dullachi waan garaa qabu qofaa'uun isaa waan hamtu miti. Sila namni kenna malate akkasittu jira warri kan nu qopheesse jilli warra ajjeecha jilli warra du'a jilli warra Oromoo akkas goona. Haa lidatuun kanu akka nam gaarii yaadnellee inni nu akkas yaada warri kaan ammoo maal yaadanne tokkummaan walitti dhufne waliin dhaabbachuudha. Suni alattuu lidatuun Oromiyaan gaafa bilisa taate Itoophiyaa biyyi jedhamtu dhabuu deema Finfinnee dhabuu deema akka jedhu. Sun cuftin waan siyaasa amaaraa keessa waan jiraate waan haarawaa miti. Lidatuun waan inni jedhe hardhaa miti. Finfinnee irrattuu qabsoofnaa gaafa qinijjitii keessa jedhanii gaafa adeeppaa jedhe maqaan mani ideeppaa Itoophiyaa Demokiraatawaa Paartii hin beeku paartii sun keessatti durumaa jedhe. Waan amaaraa ilaalcha gaafa qabuun akkasuma haasawaa ture. An kanaafuu hidhamuu hin qabu himatamuu hin qabu naaf fakkaata. Yoo hin himatamne lidatuun biyyattuu hin galu asumtaa jechuudha. Mootummaan gaafilee Oromoo deebisee Oromoo walitti fide haga tokkotti gaafii Amaaraallee deebisee jennaan lidatuun armaa'umaa godhuu hin danda'u. Asum taa'ee miidiyaa irra deemee maal ta'a? Okkotee caraanaa ta'a. Koqaa oole hin caraana. Okkoteen caraanaa hojiin isii maalidha? Koquudha. Okkoteen caraanuudha. Achuma wacaa oolanii iyyaa oolan. An kanaaf yoo dhugumaan gaafii Oromoon qabdu gaafii Oromollee deebisee gaafii Amaaraallee Kamisoomallee deebisee warra Amaaraa jechuun kan jiddu galeessa dhufuu danda'ullee waliin hojjate mootummaan kun rakkoo akkasii ka fure badhaadhinna maali waan jijjiiru kana olla dhiise rakkoolee bu'uura tattaan furanii kaan boriif bulfane jedhanii afaan dhugaa dubbachuu tokko jiddu galeessa deeman warri miidiyaa Amaaraa kulleemaan asuma koqaa oolanii tarii akkam guddate hordoftoota xiqqoo tokkin arganii maallaqa argachuu danda'anii yuutuubiin olola isaanii itti fufanii wanni jechuudha. Kanaaf gaafii waan jedhamu kana gaafii warri gaafatu. Beesik waan ta'e fakkeenyaaf Oromiyaa keessa nagaan bu'ee Wallaggaa keessallee nagaan bu'ee Oromoon Wallaggaa nagaan jiraatte waraanii bilisummaa Oromootiif mootummaa wal loluu dhaabanii Wallaggaa keessatti warri shira daba mootummaa keessa jiruun yookaan mootummaa ala kan jiru ka Goojjamee Gondareetiin walloon du'aa jirtu. Du'ii warra dhaabbata. Walloo ajjeesanii walloo Amaaraa mitiranii amma oduu hardhallee walloo bira ajjeesanii jiran. Warri walloo ka Finfinnee deemaa jiru. Ijoollee xixiqqoo karaa Finfinnee erganii xixiqqoon tutturanii ijoollee tiineejeroota haajaa fi yaaliifaa deemaa jirtu karaa irra buusanii ajjeesanii jiranii ammallee haasawan. Argitanii jirtan wanni gosa kana cuftin iyyuu hin jira. Argitee ajjeecha walloo isaanumattuu irra faayidaa buufata walloo ammoo isaanumatti ajjeessa. Wanni Amaaraa miti walloon kan ajjeefamaa jiruuf siyaasa biraati. Kanaaf ajjeechaan dhaabattee nagaan dhufee biitootas gabboofte ololii warra wanni isaan ittiin ololan wanni isaan ittiin caraanan hin dhaabbatee akka fedhan caraanaa oolaniiti. Koqii warra ooman ta'u jechuu gaaf